Akka bultan kabajamtoota daawwattoota keenya BBS irraa oduu galgaa kanaatiin isinitti himaa oduu wajjin Shamsuu Bashiiri. Godinaalee Harargee lamaan keessatti miidhaan hongeen dhaqqabee hanga himamaa jiru olii jaame. Roobni waggaatti yeroo afurii ol roobaa ture barana waan hin roobiniif godinaalee Oromiyaa jiran keessa 8 keessatti balaan hongee mudachuun uummanni beelaaf saaxilameeti jira. Akkaatuma kanaan aanaaleen godina Harargee ba'aa fi dhiyaa jalatti argaman irra caalaan isaanii hongee waan rukutamaniif uummanni godinicha keessa jiraatu rakkoo hamtuu keessa jiraachuu gabaasaalee dhaabbileen gargaarsaa fi hayyoonni yeroo baasan ni addeessa. Akka miseensi caayaa tokkummaa Harargee dargaggoo Obsaa Junee DBBS itti himetti godinaalee Harargee lamaan keessatti rakkoo beelaatiin uummanni dhumaa jiruu fi buqqaa jiru sagalee hin arganne keessaafuu aanaalee akka Gola Odaa, Minoo, Malkaa Balloo, Hawwii Guddinaa fi Burqaa Diintuu guutumatti haala hammaataa keessatti argamu jee. Itti fufuunis gargaarsi caayaa tokkummaa Harargee biyyoota Arabaa keessatti gargaarsa funaananii ergan sababa hammi uummata beelee guddaa ta'eef homaa irraa taruu hin dandeenye jee. Kanumaan wal qabatee aanaa Kurfaa Callee keessatti sababa hongee mudateen hawaasni aanichaa gara Haramaa fi Baddannootti baqachaa jiraachuudha hime. Itti dabaluunis godinaalee Harargee lamaan keessatti miidhaan beelaa mudatee fi gargaarsi dhaqqabaa jiru waan wal hin madaalleef dirmachuu dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa akkasumas abbootii qabeenyaa fi namoonni dinagdee qabdan akka dirmattan jechuun gaafateeti jira. Rakkoon ammaan tana mudatte hedduu rakkoo hamtuudhaatu mudate gargaarsi hanga ammaatti godhame uummata kana dandamachiisuu hin dandeenye. Uummanni keenya hanga amma deeggarsi guuramu jiru kanaa ol miidhamee uummanni Oromoo hundinuu uummata kana gargaaranii bakka jiranii masgiidoleen biyya keessa jiran abbootiin amantaa biyya keessa jiran waldaaleen jiran hundinuu waldaa amantii hundinuu uummata kanaaf yoo dhaqqaban malee rakkoon amma mudattee itti caalaa hammaachuu jirti. Namaa fi uummanninis wajji qabeelee hanga ammaatti qoonqoo namaa malee qoonqoon loonii naannoo kanatti ergamaa hin jirtu. Kunis rakkoo dabalataadha. Mootummaan gama isaatiin callisee ilaalu gama Harargee lamaanii rakkoon uwwisa miidiyaan arkanne rakkoon hedduu dabalaa jirti. Aanaa Gola Odaa, Minoo, Mayyuu, aanaa Booqee, Harargee Lixaarraa, Hawwii Guddinaa aanoleen kun kanneen akka malee rakkoo hamtuu jira. Gargaarsi hanga ammaatti waldaaleen Oromoo caayaa tokkummaa Harargeetii fi fuguggolu jiran uummata kanaa wajjin waliin gitu rakkoon uummataa hedduu hamtuudha. Waldeenni kun lamaanis uummata kana gargaaree hanga ammaatti rakkoo isaanii furuu hin dandeenye. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guterees lolli kaaba Itoophiyaatti akka haaraatti eegaluu isaatiin akka malee yaadda'uudha ibsan. Antooniyoo Guterees akka jedhanitti humnoonni lameenuu walitti dhukaasuun hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuunis gaafataniiti jiran. Itoophiyaatti waraanni itti fufuu isaatti akka hanna'uu isaaniitis dubbataniiti jiran. Antooniyoo Guterees itti dabaluudhaan waamichi koo inni guddaan mariin nagaa buusuu mootummaa fi TPLF jidduutti akka itti fufu akkasumas deeggarsi namoomaa kanneen isaan barbaachisu bira akka ga'uuf tajaajilli uummataa deebi'ee akka eegalu jechuunis gaafataniiti jiran. Mariin nagaa mootummaa fi TPLF jidduutti eegalee akka itti waamicha kootiin dhiyeessa kan jedhan Antooniyoo Guterees dabalataanis deeggarsi namoomaa warra rakkatan bira akka ga'uuf haalli akka mijatu bu'uuraaleen misoomaa addaan citanii turan akka itti fufan Antooniyoo Guterees gaafataniiti jiran. Mootummaa Itoophiyaa fi TPLF walitti araarsuuf jaarsummaa gidduu deemaa kan ture gamtaan Afrikaas waraanni bifa haaraan eegale hunda fee akka dhaabbatu waamicha godheeti jira. Geggeessaan Komishinii Gamtaa Afrikaa kan ta'an Muusaa Faaqii ibsaa gayya 24 bara 2022 baasaniin waraana bifa haaraan eegaletti dhiyeenyaan hordofaa akka jiranii fi qaamolee wal lolaa jiran waraana dhaabuun karaa nagaa furmaata akka barbaadan gaafataniiti jiran. Mootummaa Itoophiyaa fi TPLF ba'a Afrikaatti bakka bu'aa gamtaa Afrikaa kan ta'an pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo wajjin akka wal argan Muusaa Faaqii waamicha dhiyeessaniiti jiran. Gamtaa Awurooppaatti bakka bu'aa olaanaan poolisii dhimma alaa fi nageenya akkasumas itti aanaa pirezidaantii kan ta'an Joosef Booreel waraanni kaaba Itoophiyaatti eegalee marii nagaa eegalametti dukkana kan uwwisuudha jedhan. Joosef Booreel kana kan jedhan fuula Tiwiiteraa isaanii irratti ergaa baasaniin geggeessitoonni mootummaa fi TPLF waraanni kun kan caalaa osoo hin hammaatin akka dhaabaniif gaafataniiti jiran. Yeroon isaa mariin kan itti taasifamudha jedhan Joosef Booreel. Ameerikaan karaa ministeera dhimma alaa isii Antooniyoo Bilinkaniin walitti bu'iinsi deebi'ee kan yaaddoo akka itti ibsiteeti jirti. Mootummaa Itoophiyaa fi TPLF haal duree tokko malee waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'uu fi dhuma irratti ammoo walitti bu'iinsa guutumatti dhaabuudhaaf carraaqqii taasisan cimsanii akka itti waamicha dhiyeessiteeti jirti.
Ji'oota shanan dabran keessa gargaarsa namoomaaf dhukaasa dhaabuu mootummaa Itoophiyaa labsee TPLF ammoo simatee walitti bu'iinsi ture hir'atee naannolee Tigraay, Affaarii fi Amaaraa keessatti gargaarsa namoomaa dhaqqabsiisuun akka danda'amu karaa akka bane ibsa kaleessaa keessatti eerameeti jira. Dhukaasa dhaabuun ji'oota shaniif hojiirra oolee lubbuu hedduu akka baraaree fi gargaarsi jiraattota kumaatamaan lakkaa'amaniif akka dhaqqabu taasisuu Antooniyoo Bilinkan eeraniiti jiran. Waraanni qocollaa fi gamaaf gamana dubbii hammeessuun fooyya'insa qabaachaa ture deebi'ee addoo keessa galchuus himaniiti jiran. Dabalataanis nageenya waloo fi badhaadhina lammiilee Itoophiyaa hundaaf akka dhufu adeemsi siyaasaa hunda hirmaachise akka uumamuuf carraaqqii taasifamu tursiisuun mala yaaddoo jedhus Ameerikaan ibsiteeti jirti. Waraanni deebi'ee jalqabuun warra nagaa fi tasgabbii Itoophiyaa booressuu fedhaniif gahee akka qabaatu kan himan Antooniyoo Bilinkan gidiraa namootarra ga'u bal'isuuf sarbamuu mirga namoomaa fi rakkoo dinagdee dabalataa qaqqabsiisaa jiran. Antooniyoo Bilinkan ibsa isaanii kanaan mootummaan Itoophiyaa garee mari'atu hundeessuu isaa fi fedhii marii nagaatiif qabu ibsuu isaa hubataniiti jiran. Qaamoleen hundi deeggarsi namoomaa nyaataa fi dhiyeessiin nyaataa akka itti fufuu sochii waraanaa irraa akka of qusatanii fi bu'uuraaleen misoomaa iddootti akka deebi'aniif gaafataniiti jiran. Tokkummaan daangaa Itoophiyaa akka eegamu nagaa fi tasgabbiin akka jiraatuuf Ameerikaan kutannoo gaarii qabdi. Rakkoolee garaagaraa biyyattii mudatan gogiinsa mo'achuu dabalatee nageenya naannoo mirkaneessuuf lammiilee Itoophiyaa hunda waliin hojjechuuf nuti qophiidha jedha ibsi Ameerikaa kun. Mootummaa federaalaa fi humnoonni Tigraay deeggarsa namoomaaf waraana dhaabuu irratti erga walii galanii ji'oota muraasaaf lolli erga dhaabbatee booda hagayya 24 bara 2022 lolli irra deebiin eegaleeti jira. Qaamoleen lachuu lola kanasiitu eegale jechuun walitti qabaati jiran. Lolli kun kaleessaa bifa haaraan osoo hin eegalin torbaan tokko dura humnoonni Tigraay waraanni mootummaa federaalaa lixa Tigraay meeshaa waraanaa gurguddaadhaan haleelee jechuun himataniiti turan. Mootummaan gama isaatiin haleellaa kana kufaa godhuun ibsa baaseeti ture. Bara dabre sadaata keessa waraanni Tigraay keessatti jalqabe gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'atee lubbuun kumaatamaan lakkaa'aman akka dabru taasiseeti ture. Lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman ammoo akka buqqaan gochuun rakkoo namoomaa guddoo dhaqqabsiiseeti ture. Gama lamaaniin waliigalteen dhukaasa dhaabuu erga hojiirra oolee booda waraanni kun tasgabbaa'ullee hanqinni nyaataa fi boba'aa akkasumas tajaajilawwan akka bilbilaa, bishaanii fi ibsaa baankii fa'aa Tigraay keessatti akkuma addaan citetti itti fufuun isaa uummata naannichaa hedduu rakkisuu dhaabbileen gargaarsaa ibsaati jiran. Wal waraansa waggaa lama guutuuf deemu kana mariidhaan furuudhaaf gamtaan Afrikaa, Ameerikaan fi gamtaan Awurooppaa biyyoonni garaagaraa akkasumas dhaabbileen idil addunyaa carraaqaa jiraachuu isaanii ni beekama. Roobii ganama subii lola eegaleef mootummaan federaalaa fi TPLF wal himataniiti jiran. Lolli kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu deeggarsa namoomaaf bitootessa dabre qaamolee waraana keessa jiran lamaan irra gaan kan cabseedha jedhame. Akkasumas sochii nagaa buusuu eegalametti akka danqaattis ilaalameeti jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamee ture deeggarsi nyaataa naannicha seenuu dabalee jira garuu gahaa mitis jedhame. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen kaleessa subii irratti humnoonni TPLF adda waraanaa bahaan Bisoobar, Zoobilii fi karaa Tukeelash jedhamaniin haleellaa bananii jiranii jee. Humnoonni Tigraay waliigaltee dhukaasa dhaabuu deeggarsa namoomaa ji'a bitootessaa keessa labsamee ture cabsuu ibsi mootummaa kun ni agarsiisa. Waraana Tigraayitti baatiiwwan 20 dura eegalee fi boodarra Amaaraa fi Affaaritti ceen namoonni kuma hedduun lakkaaman akka du'an ni beekama. Lammiileen miliyoonaan lakkaaman immoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaaniiti jiran. Humnoonni Tigraay boba'aa liitira 570 jala haatan jechuun sagantaan nyaata addunyaa himateeti jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalitis ibsa har'a baaseen gochaa TPLF kana balaaleffateeti jira. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti sagantaan nyaata addunyaa boba'aa gargaarsa namoomaaf haala mijeessuuf ramadame liitira 570 hogganoonni Tigraay jalaa saamuudha himate. Daayiriktarri olaanaan jaarmaya kanaa Deevid Beezlii boba'aan dhajjame kun aangawoota Tigraayin hatamuu ifatti Tiwiitarii isaanii irratti barreessaniiti jiran. Deevid Beezlii hatamuu boba'aa gargaarsa namoomaaf jaamee ramadametti miira aarii keessa seenuun barreeffame Tiwiitarii irratti barreessaniin gochi kun dubbii kam kaasuu fi qaanessaadha jechuun boba'aan hatame hatattamaan akka bakkatti deebi'uu gaafataniiti jiran. Dhimma kana ilaalchisee TPLF hanga ammatti deebii homaatu hin kennine. Sagantaan nyaata addunyaa taatee kana roobii kaleessaa hagayya 24 bara 2022 galgala toora Tiwiitaraa isaa irratti kan maxxanse hoggaa ta'u erga mootummaan federaalaa fi humnoonni Tigraay waraana bifa haaraan deebi'ee banameef wal komachuu eegalan ta'uu isaati. Waraanni kaaba Itoophiyaatti erga eegalame waggaa lamaaf deemu kun gara naannolee ollaa Tigraay kan ta'an Amaaraa fi Affaaritti babal'ate lammiilee miliyoonaan lakkaaman qeerraa buqqisuun akka harka namaa eeggatan taasiseeti jira. Deeggarsi namoomaa fi tajaajilawwan bu'uuraa irraa citee kan ture naannoon Tigraay ji'oota dura waraanni hanga tokko tasgabbaa'u wal qabatee gargaarsa namoomaaf jecha waliigalteen dhukaasa dhaabuu waan uumameef gargaarsii fi boba'aan hanga tokko naannicha seenuu eegaleeti ture. Haa ta'u malee gargaarsi namoomaa naannicha seenes sababa hanqina boba'aatiin kutaalee Tigraay garaagaraa iddoowwan lammiileen gargaarsa barbaadan hedduu dhaqqabuu hin dandeenye.
Dhaabbileen gargaarsaa kanneen haala kana wayita komatan mootummaan ammoo gama isaatiin boba'aan gara naannichaa akka seenu hayyameeti ture. Waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti deebi'ee eegale kun gargaarsi lammiilee rakkatanii harka namaa eeggatan bira akka hin geenye gufuu ta'eeti jira jedhame. Qondaalli sagantaa nyaata addunyaa Deevid Beezlii boba'aan Tigraay keessatti hatame deeggarsi akka lammiilee rakkatan bira hin geenye hudhaa guddaa ta'eeti jechuun komataniiti jiran. Tigraay keessatti deeggarsa nyaataa dhiyeessuu boba'aan barbaachisu yoo hatame dhumuu lammiileen hedduun beelaaf saaxilamu jechuun tiwiitarii isaanii irratti barreessan Deevid Beezlii. Gama biraatiin waajjirri koominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa har'a baaseen humnoonni TPLF boba'aa gargaarsa namaaf dhaabbata nyaata addunyaatiin gara Tigraay geeffame saamuu isaa balaaleffateeti jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden barattoota miliyoonaan lakkaa'aniif liqii baasii mana barnootaa akka haqaniif ibsan. Maallaqa mootummaan federaalaa ramadeef doolaara 10,000 kan ta'u tokko isaaniif haquu waadaa galaniiti jiran. Liqii haquun kun carraan isaa lammiilee Ameerikaa waggaatti galii doolaara 125 gad argatan ilaallataa jedhame. Barattoota carraa sagantaa deeggarsa maallaqaa mootummaa jalatti fayyadamaa turaniif ammoo liqii doolaara 20,000 haqaniiti jiran. Kanaan booda liqiin barattoota irratti ba'aa hin ta'u jedhan pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden. Lammiileen Ameerikaa miliyoona 43 ta'an liqii barattootaaf fudhatamu doolaara tiriliyoona takka tuqaa ja'a ofirraa qabanis jedhan. Kanneen keessa harka tokko shanaffaa kan ta'an liqii doolaara 10,000 ofirraa qaban. Kafaltiin liqii walakkaa bara 2020 irratti yeroof dhaabbatee ture hanga xumura bara kanatti akka turu murtaa'ee jiraas jedhame. Tarkaanfiin pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden liqii namarraa haquu irratti fudhatan kun namoota galii gadi aanaa qabaniif haara galfii akka ta'u himameeti jira. Pireezidaanti Joo Baayiden erga dimokiraatonni jijjiirama fedhan dhiibbaa uumanii fi dhimma kanarratti guddoo dubbatanii booda liqii haquuf murteerra ga'uu isaanii ibsaniiti jiran. Maallaqni barattoota irraa jiru akka haqamuuf namoota dhiibbaa guddaa uuman keessaa Senatar Elsaabeet Moorin fi Chiik Shumar isaan sadarkaa durarratti argamani. Karoorri isaanii namoota liqii ofirraa qaban hunda irraa doolaara 50,000 hir'isuudha jedhame. Murtiin amma darbe garuu tokkoon namoota liqii ofirraa qaban irraa doolaara 10,000 hir'isuu akka ta'e ibsameeti jira. Karoora kana raawwachuuf mootummaan doolaara biliyoona 300 baasuu qabaas jedhame. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden tarkaanfiin kun haala dinagdee biyyattii jiddu galeessaa kan godhatedha jedhan. Lammiilee Ameerikaa dafqa isaaniitiin bulan gargaaru biyyattii hin gaabbu namoonni galii olaanaa qaban sagantaa liqii haquu kana keessatti fayyadamtoota hin ta'an jechuunis ibsaniiti jiran.